hojii hin hojjetu masgiduma rafaa oolaa jedhee talaqaan biyya gubbaa gadi bilbilee gaafa. Akkas jedhanii dhufanii natti mani jennaan masgida itti keessa hin rafanii ittuma sagadanii biraa bayanii jedhanii ibaadaati malee itti naayii masgida sagadanii keessa bayan malee hin rafan jedhi itti himi jedheen maaliif ani rabbiin waan naa kenne tokko keessa confidence guddaa naa kenne jiru alhamdulillah waan dadhabina cimaallee guddaallee hin qaba baay'ee dadhabbis qaba garuu confidence tokko naa kenne jira confidence kana ka argadhe confidence kana islaamumatu naa kenne jecha amantiin islaama mataa inisiitu hundee irraa hubattee jennaan you are confident enough gorsuuf illee irraallee difaa godhuuf illee confidence qabaachuu qaba jecha kanaaf maal namoonni rifachuun isaanii maali itti gaafatamaan bishaan dhugaatii magaalaa sallaa islaama seenee bilbilanii maaltu se argate maali meegisee tokko matsaaf quddusii ima dubbiftee naan jedhe tokkollee akkasii bilbileetiin waan aadaa biyya keenyaa keessatti namni hojjetaa mootummaa ta'e tokko amantaa islaamaa irraa gara kiristaanaatti deema malee amantaa kiristaanaa keessaa gara islaamaa hin deemu wanti kun controversial jedhanii akkasitti exaggerate gochuu jechuudha. Maashaallah jazakumullah. Aadama biyya keenya tureetu sani. Aadama biyya keenya tureetu sani ammallee osuma biyya keessa jirtanii gara biyya Qatar deemtani. Biyya keessatti amantaa kanaa fudhattan waa'ee amantaa kanarraa wanni isin deemtanii barattan jira. Maaltu biyya Qatarii isin fiduu danda'a? Ani waan amantaa kanaa hin dubbise malee hin baranne. Waan dubbisuu irratti ammoo Qur'aan afaan Ingiliffaa hin argadhe. Akkasuma Sahih al-Bukhari afaan Ingiliffaatiin hin dubbise. The Sealed Nectar kan jedhu the biography of the noble prophet alayhi salatu wassalam isallee afaan Ingiliffaatiin hin dubbise. Amma dhugaa dubbachuuf ani nama hin baranne jechaadha. Nama alifallee hin beekne afaan Ingiliffaatiin waan dubbise malee wanni na kakaasu hawaasuma musliimaatitu hojii daawaa kanarratti na kakaasanii rakkoo hawaasa musliimaatiif wanni ati jettu kun wanni ati dubbattu kun personally namootuma tokko wajjin yoo dubbannu jajjabina naa kennanii ufaallee akka beeksisu masgiidattis ka'ee akka dubbadhu maaliif akka islaama ta'ellee kanneen na kakaasanii ittuma oduu deemnu amma yeroo tokko once upon my life hajji deemuudhaaf hajji waqfii argadhe yoo hajji argadhe jedhu yeroo sana paaspoortiin kiyyaa government employee waan jedhuuf hojjetaa mootummaa waan jedhuuf kiliraansii mana mootummaatii fidee hajji deemuutu narra jira. Kiliraansii mana mootummaatii fiduun dadhabee hajjiin bara sanii na jala tare jecha. Hojiin hajjiif naan taane asinarraa dhaabatu addarraa jalqabee ani mootummaa lama gabbaruu hin danda'u jechuudha. Harka kiyyaan hojii mootummaa iyyata galchee gallakkisee haga gallakkiseen booda hajji sanillee bara itti aanu hin hajjee alhamdulillah. Namaayyoo amma harka sadi deemeera jechuun ni danda'ama. Haaluma saniin hojii daawaa warra amantaa biroo wajjin marii adda addaa gaggeessaa konferensii gaggeessaa yeroo kana keessatti ammoo waan dubbisallee barreessuu jalqabe dura jalqaba afaan amaaraatiin barreessuu jalqabe jidduma kana kitaaballee afaan amaaraatiin tallaaq mikir laaddisuutti waldiba Umar Arsii ka jedhu yoo argitan biraan tarinaa inni kiyya jechaadha maqaan kiyyaa Umar Roobellee yoo ta'e kitaabni Umar Arsii jedhullee I claim that big book belongs to me. Amma yeroo makana keessatti visitingiidhaan 2006 akka lakkoofsa Awurooppaatti biyya Qatar yookaan ammoo Qaatar deeme visitingiif yoo deemee jedhu achitti na qabatanii naan bifatan maaliif markaza guddaa tokkotu jira markazni isaanii markaza Qatar Saqaafi al-Islaami or Qatar Islamic Cultural Center markaza jedhu achi hojiin wajjin hojjetta jedhanii achi naan bisanii waggaa 7 akka isaan wajjin hojjette isaan biraallee gad lakkisee biyyatti deebi'ee jechuudha. Good, mashallah, ulbaari wanni mootummaan Qatar achitti isin hambisee fi dokumentii yookaan mana barumsaa waan isin jiru ittiin dalaydaan isinirraa fudhatanii arganiiti moo haasawuma keessan kan Ingiliffaa perfektii haasoftan kana hubataniiti moo maaliin achitti isin hambisuu danda'an? Riizooniin maali agartee achitti isin hambisuu? Markazni sun yookaan ammoo Islamic Cultural Center sun Qatar Islamic Cultural Center jedhamu goni amantaa islaamaa warra musliima hin taanee fi beeksisuudha.
orientation of Islam or presentation of Islam to non-Muslims waan ta'eef yeroo san keessatti barumsa kiyyarraa iyyuu ajaan qaban isaa barate hin baranne barumsa diinii qaba hin qabu hin beekan. Specifically qabxii sadii qofa irratti emphasize ta'aniiti inni tokko namni amantaa kiristaanaa irraa dhufe ta'uu kiyyaallee kunis achirratti vaaluu qaba maaliif warra kiristaanaa wajjin haasa'uudhaaf dialogue geggeessuudhaaf background Christianity nama qabutu waan san geggeessuu danda'a. Yaalii godhameetiin nama akka addunyaatti illee beekamu keessatti namni tokko yoo background Christianity qabaate Christianity qabaannaan nama wajjin warra kiristaanaa wajjin haasa'uuf kaka'umsa qaba jechuudha. Inni tokko ulaagaa tokko. Inni lammaffaan kitaaba barreessuu inni sadaffaan afaan Ingiliffaan jechuudha. Maashaallah jazakumullah khairul jazaa. Ammallee inshallah gama xumuraatti deemu jirra. Kitaabolee hedduu barreessitan jechaa dhageenne kitaabonni keessan kan Madiinaa irraa raabsamutu jira afaan Ingiliffaatiin hajjaajonni warra umraa deemanii kitaaba eegasii Umar roobe yookaan arusii achitti argine fa'aa jedhanii haasawanii kitaabni sun akkamitti biyya san keessatti barraahee yookaan garteetiin piriitingii ta'ee bahuu danda'e. Kitaabni Ingiliffaa inni tokko Finfinneetti maxxanfame inni tokko ammoo Qaatar Doohaatti maxxanfame. Saudi keessatti kitaaba afaan Amaaraatiif afaan Oromootitu kan Saudi keessatti maxxanfame kitaaba kan kee Madiinatti arginee jedhanii warri achi deeman natti himan. Akkamitti achi deeme yoo jenne wazaarat ministeera Islaamaa dhimma Islaamaa Saudi mootummaa Saudiitu kitaaba kana mirga isaanirraa bitatee manxafataatiin raabsaa jira jechuudha. Waan isaa arginu qabatee riyaala 26,650 akkas 26,500 naa kafalanii kitaaba guutumaan guutuutti koopiraayitii isaallee hundumaa dabarsee kenneef jechuudha. Saudi keessatti ammaan maxxansuu hin danda'u. Garuu kitaabni ammoo iddoo biraatitti kan Qatar keessatti kan maxxanfame Qaatar Doohaa keessatti kan maxxanfame kama garbiraatti illee maxxansuu danda'u raayitiin isaa nama harka jira jechuudha. Kitaaba Tallaaq Mikir Laaddisuu Tiwuld kaajee afaan Amaaraatiin gorsa hangafa olaanaa afaan Oromootiin isaan lamaan kana qofa ministeera dhimma Islaamaa mootummaa Saudiitti gurgurate jechuudha. Allahu Akbar maashaallah baari. Isaaniyaan biyya keessatti magaalaa akka Finfinnee, Adaamaa, Shaashimannee fuula masgiidaa kitaaba keessantu jira maashaallah. Keessattuu kitaabni xiqqoon tokko Islaamummaan maali? Filannoo keenya Rabbiin dhugaa inni fayyadu bakka mara jira maashaallah ulbaari. Namni gariin isinuyyuu hin beeku kitaaba beeka. Kitaabni suni kitaabni gartee xiqqaan sun maashaallah ka bu'aan isaa guddaadha. Biyya keessatti guddaa bu'aa argatee ture. Saaniyaan ammoo biyya keessatti Umariin Qamariin fa'aa wajjin Qamar Huseen fa'aa wajjin wayita eegasii uummanni amantaa biraa isin waamu. Isin baqatan jechaa dhageenne maaliif jennaaniin tashiteen keessa jira jedhanii baqatanii yookaan Umarii walgahii san keessa dhufee jira dubaan gartee wal phaaphaasii maaliif kunniin hafteedhanii maaliif isin baqatan? Yeroo baay'ee ani waan Rabbiin naa kenne keessa warra kiristaanota wajjin yookaan warra amantaa biroo wajjin yoo haasa'e tokko amananii islaamummaa seenuu yookaan ammoo maa'ee fudhachuu yookaan ammoo durumaayyuu maaliif kiristaana ta'e jedhanii aaranii na biraa deeman maaliif ragaa waliif fideeti akkanumaan jibbiin isaanii miti ismuuzli sammuu bilchaate tokkoon sammuu waa hubate tokkoon loojikaalii yoo lafa kenne jedhu mo'ataman. Kanaaf amma warri gubbaa maal jedheetiin ergaa dabarsa warra kiristaanaa warra musliimtota wajjin hin haasa'inaa jedhanii seera dabarfatanii jiru. Maaliif waan konfidensii hin qabneef kitaaba isaaniitiin waan deebi'amanii mo'atamanii. Dubbiin amma ajaa'ibaa ka ustaazni kaasan keessatti yeroo tokko magaalaa Jiddoo irratti Jiddoo Kombolchaa jedhanii aanaa Adaamii Tulluutti konferensii guddaa geggeessine isaan warri nu wajjin haasa'an warri kiristaanaa magaalaa Finfinnee irraa dhufanii kitaabuma isaanii keessa Muhammad Kadir kan jedhamu jira, Sadiq Muhammad kan jedhamu jira nama akkasii anis wajjin turre
yoo isa irratti dhiyeessine jenne kitaabni kun keenyaa miti isintu fabrikeet godhee fidee jira. Mee kitaabni kun kennamu keessanii utuu waliin galle mariitti hin seennu dura kitaabni kun dhugaan nutu fabrikaa keenyatti baasee fide moo kitaabni kun keessanii dubbisina himi jedhee itti kenne. Yoo ani itti kenne maal jedhe dubbiseeti lana garummaa matsaafuu eenyaa unoo jedhe. Kitaabni kennu maal haala hagas waan ufitti amanuu hin qabneef walgahii namni akka qamarfaa yookaan saadiqfaa argamuu irratti hin ugganii. Hin sodaatan. Maashaallah ulbaari amma inshaallah gama xumuraatti deemina. Kitaaboleen keessan hedduu Ingiliffaanis barraa'ee afaan Amaaraatiinis barraa'ee Ingiliffaanis barraa'ee amma biyya kana maaliif dhufuu dandeettan Keeniyaa? Waan Keeniyaa dhufuu danda'eef dubbanneen duratti kitaaboleen kunneen nama irratti hojjetu barbaachisa. Nama kitaabota kana ammallee sponsorship godhee raabsee hawaasaan ga'uu barbaachisa. We have to reach for those who are not yet reached. Warra dhaqqabamuu fi qabuuf ga'uun nurra jira. Kitaaboleen kunneen ani dhugaa dubbachuuf namni akka kiyyaa namni waa'ee amantii islaamaatu beekumsa irraa hin qabne waanumatu dubbise walitti qabee kitaaba barreessuu danda'uun illee kennaa rabbi addatti naa kenna jecha. Seriously speaking rabbiin barreessuu dandeettii naa kennee jira. Akkasuma ammallee dubbachuullee naa kennee jira. Hiikuullee naa kennee jira. Kitaaboleen kunneen eenyufa yoo jenne taallaq Mikir Addisuutii Wuldi afaan Amaaraatiin jedhu akkasuma ammallee gorsa olaanaa afaan Oromootiin isuma santu afaan Oromootiin hiikame isuma santu ammallee the great advice for the new generation jedhamee afaan Ingiliffaatti deebifame namatu deebise jechaadha. Itti aansoo Rasuul alayhi salaatu wassalaam macaafa qulqulluu keessatti afaan Amaaraatiin afaan Ingiliffaatiin afaan Oromootiin rabbiin dhugaa eenyu afaan Oromootiin ewnatanya amlaak maannoo afaan Amaaraatiin Islaam mirchaaችን Islaamummaan filannoo keenya afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin manasir kanneen kitaaboleen kunneen dhaabdi sponsor godhee itti gaafatamummaa fudhatee guutuu bakka hawaasni musliimaa fi musliiman taane jirutti illee geessuutu nurra jira. Qaama itti gaafatama kana fudhatee kitaabolee kana raabsuu barbaachisa jecha. Akka nama tokkotti akka nama dhuunfaatti kitaabotii kana uummataa waliin ga'uun hin danda'amu. Kanaafuu dhaabdi tokko yookaan ammoo organizationin tokko kitaabotii kana responsibility fudhatee uummataa ga'uu barbaachisa. Meanwhile garuu wanti Keeniyaa dhufeef kitaaboleen amma afaan Ingiliffaa lamaan the great advice for the new generation and the Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam in the Bible kan jedhamu kunneen kitaabotii manatti hafuu hin qabne. Yeroo tokko magaalaa Finfinnee keessatti beeksisa wayii dubbisee ture beeksisa maal jedha birhaan isaachuu atti qabbaru jedha irnana fudhatanii awwaalamidha jedha. Irnana jechaan maali fotoo ijaa kaasanii ija keessan kana gaafa duutan nama biraa nama hafuudhaa maati transplant godhanii nama biraatii kennamaa jedha maatiin beeksisa akkasii. Ani yoo amma magaalaa Finfinnee keessatti hafee taa'u taate kitaaboleen afaan Ingiliffaa kun biyyoota afaan Ingiliffaa haasa'aniif dhaqqabuun akka barbaachisu hubannoo rabbiin naa kenne. Kanaaf isaan kana uduu biyyoota afaan Ingiliffaa dubbatanii hin geenye akka irraan duuneef wanti Keeniyaa dhufeef. Kanaaf dhuftan Keeniyaa kana irratti raabsuu fi maashaallah. Man tasni raabsuudha. East Africa keessa afaan Ingiliffaatiin akka jalqabnee achirraa ammoo garuma addunyaatu akka ce'u. yaani akka bishaaniitti akka inshallah yaa ana indazanni abdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam warra eegasi gartee yaani isaanii bakka rabbi nu asaasisu yaani keessan dheeraadha asumarratti illee maashaallah ulbaari kitaaba yoo xiqqaate abbaa kun qurani wala East Africa keessatti raabsuu fi biyyattii keessatti ammoo biyyattiin keessatti akkaataa kitaabni afaan Oromoodhaa actually baay'innas waan jiruuf baay'inaan biyyattiin keessa kitaabni jiru kitaaba afaan Amaaraati. Maaliif gartee kitaabni warra guddataa akkamitti ilaaltan kitaabni nama keenya afaan Oromootiin barraa'e xiqqaadha baay'isee xiqqaadha. Magaalaa guutuu keessatti yoo baay'inaallee uummata keenya ammoo kitaaboleen jiru xixiqqoodha sunuu eegasii hin jiru wanni sun maalirraa ta'uu danda'a? Rakkoo lamatu jira. Rakkoo lama qofa rakkoon lamaan sun akka ani ilaalutti inni tokko namni keenya waan dubbisu. Warra amantaa islaamaa keessatti yoo ilaaltanii jettan warri sabab lammii kun
waa dubbisan sababaan tokko kana inni lammaffaan ammoo namni kennallee waan barreessu kana irratti gana reef jalqaba gana fagoo jira wanni barreeffamu dokumentiin barreeffamni kitaabolee adda addunyaa irratti afaan ingiliffaatiin barreeffaman kan comparative religion yaa ta'anii kan mandiinii purely ta'anii gana hedduutu jira eenyutu afaan oromootti deebisa eenyutu kaka'umsa qaba eenyutu sponsora godha namni tokko kitaaba yoo barreesse jedhee eenyutu irraa geessa uummatatti humna isaa hoo maali namichi kun qalama isaa waraqaa isaa dadhabbii isaa itti baasee yoo mukaafa'aan yookaan ammoo namicha kana waan isa mi'eessu insentiiviin tokko yoo godhameef malee lammuu barreessuu iyyuu hin barbaadu jecha kanaaf hanqinni jiru lamaan kan inshallah dhugamaa biyya keenya keessatti gaafa tokko ni yaadadha 2011 nama jimmaa tokkotu jira kitaaba araabsuna musun gaazexeessaa oromoo ture kitaaba gurgura duuba kitaaba keenyatti maabbaa ifteen finnee jedhee warri tokko filaagar irraa dhufe lolanii dhagahe an kitaabni argadhe kana ka argadhe fide ka biraa isaa fuudhaa ka argadhe fide kun ammoo hin jiru jedhe barbaadeen fiddu jennaan ka barbaadeetu maal fide yaa obboleettii tiya jedheen maashaallah barbaade sabboon ta'u na fakkaate kitaabni keenya kun dhugama amma alhamdulillah nama kitaaba barreessuu argannee jirra kabajamtoota hawaasa keenyaa inshallah gama xumuraatti deemu jirra nama kitaaba isin barreessaa afaan ingiliffaa afaan amaaraa afaan oromootiin barreessu inshallah Omar Roobe yookaan Tashitaa Roobe argannee jirra namoonni kitaaba galchee akkaan barraahe kana kan ummata hawaasa galchee warra amantaa biraa keessa jiru bu'aa guddaa buusu harka isaanii waan jiruuf namni kitaaba raabsuu feetan namni kitaaba kan hawaasaan dhaqqabsiisuu feetani sheeknillee kulootii maashaallahu baarii yoo biyyallee deemtan argachuu dandeettanii yoo keenii allee gartee bilbilaanis isaan argachuu dandeettanii kanaafuu namni khayrii dalagu man amila saalihan falinafsi inni khayrii dalagu lubbuma isaatii fi maashaallahu baarii kanaaf dalagaa isaanii dhiisanii hawaasa isaanii tajaajiluu fi gartee ganatti deebi'anii gaafii tokko qofa inshallah isaan gaafadhee egasii sagantaa keenya xumurra gaafii dhumaa kan isin gaafadhu dalagaa bareedarraa baatanii gaafa biyya keessa illee jirtan dalagaa bareeda dalagattanii egasii gaafa biyya Qatar illee deemtan waggaa torbaafuu giddiin harka keessanii barreessitanii rizaayin gootanii dhuftan sababbiin isin dhiiftanii dalagaa kanatti deebitanii maali? gaafa markaza Qatar sanitti gaafiif deebinaa godhanii ogummaan kan kee maali jedhanii na gaafatanii jennaan ogummaan kee water technology dha jedhan jennaan namichi tokko water technology is a fantastic profession naan jennaan preaching Islam comparatively is much more fantastic than water technology jedhan afaan oromootiif hiikuu barbaachisa gaafa markaza Qatarii san seenu gaafiif deebina gaafatan keessatti ogummaan kee maali jennaan teknoolojii bishaaniiti jedhan achi keessatti namichi tokko teknoolojii bishaanii jechaan fiildi yookaan ammoo dipaartimentii fantastik ta'e tokko akkamitti gadhiifteeti garana deebitaa jedhee na gaafata jennaan amantaa islaamaa comparatively yookaan ammoo misisiriidhaan amantaalee wal bira qabuudhaan barsiisuun water technology yookaan ammoo teknoolojii bishaanii irra fantastikiidha na biratti jedhee Allahu akbar kanuma gaafii mana gaafatamee illee deebiin kiyya malee ammuma tana yoo hojii hojjettee jettu sagantaa xiqqoo qopheessitee yookaan nama kiristaanaa tokko wajjin dubbattee namichi sun yoo islaama akka ta'u taate akkuma rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam jedhame gaala dhibbaa sadaqachuurra nama tokko rabbiin siin qajeelchuu jaala kan jedhu isas naagale hin hubadhe
أنا هو أكون إنسان رسول الله عليه الصلاة والسلام بلغوا أني ولو كان آية كإنسان جلان كان اللي وبده أمس قرآن كيسته your Muslim community is the best of mankind ever raised. Isin hawaasni musliimaa uummata gaarii tokko karabbiin dachiitan keessa isin uumsine. Ummata musliimaa isin ummata gaarii tokko rabbiin dachii keessa isin uumeera kan jedhu quraana keessa illee ni argee ammas waltakum minkum ummatun دون الخير خير. الله أكبر. isin keessa ummata maraa miti bar. Let them arise. Some of the people amongst you jedha. Isin keessa jedha namoonni murtaayan malee namoota guutuu ummata biliyoona lama olii hawaasa musliimaati miti yookaan ammoo ummata addunyaa biliyoona 7 miti isin keessa jedha يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. successful are they jedha warra akkasiitu successful katawa jedha isii kana dubbisee haga argeen booda ani waan itti rabbiin successfully warri ta'u warra san ka jedhu kana akkamitti dhiisee waan biraa hojjedha jedhe kana professionii kiyya amma kanumatti deebise jecha. Dubbiin teessanii dubbii dubbiin Dr. Zaakir Naak ol fakkaatti. Doktora Onneetina fakkaatee Dr. Zaakir Naak. Ani Dr. Zaakir Naak waan ajaa'ibaati. Namni tokko akkaataan ati itti deemtu kun akkuma Dr. Zaakir Naak itti deemu jedheetiin na dubbate. Ani waan amma na gaafatame kana keessatti ani yoo hojjeta mootummaallee ta'ee jedhe rabbumatu na nyaachisa. Ammas yoo hojii dhuunfaallee daldalas yoo taate rabbuman na nyaachisa. Gooftaa kiyya jedhee addatti waan rabbii kiyya kadhadheeru jira. Maalinne bajeta kiyya gara hojii kanatti na jijjiiri. Simatu achitti illee bishaan keessatti yeroo hojjetus na nyaachisa. Ati bajeta kiyya gara hojii daawaa kanatti na jijjiiri jedhee jijjiirraa bajetaa gaafadhee gooftaan kiyya na jijjiiret kanaan jiraataa jira jecha. Allahu akbar. kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya kan addaa qadaa'ii keenya daa'ii Umar Roobe wajjin taasifne inshallah sumaratti xumurraa yoo rabbi fedha inshallah East Africa fi kitaaba afaan Ingiliffaatii fi raabsanii yookaan qopheessutti jiranii eegasii ammoo barnaamijni keenya inshallah ka haraa lamatti illee ka gaaddisa islaamaatiin qophaa'utu jira ammallee inshallah hawaasni keenya kan biroollee ka barnaamija qabatantu jira as keessa jechuudha. Haga eegasii Nairobi keessa jiran inshallah warri gaafii deebii qabdanillee yoo gaafachuu feetan inshallah warri amantii biroollee isaan dhuunfatti dubbifachuu feetanillee karaan banaadha na dubbisuu hin dandeettanii waliin mari'achuuf eegasii ani qophiidha jedhanii inshallah ulbaanii namni waan galleef yoo gaafachuu feetan fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuun akkuma rabbiin keenya subhanahu wa ta'ala awaagaa fadhaa gartee waa isin dhibee warra beekumsa qabu jedhanii warra sana rabbiin haasa'isiisuu jabaadha inshallah ulbaarii barnaamija birootiin qophii addaatiin hamma walitti deebinutti qophii keenya kaadhaa an Abdurrahmaan Amaanoo akkasuma eegasii gama editara gartee kompiitara keenyaatiin Usmaan Amboo wajjin ta'uudhaan asumarratti xumurraa wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.